السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا بيالتمتوتا hordoftoota YouTube chaanaalii keessatti akkam nagaa fayyaadhaa baga rabbiin isiniin ga'e kabajamtootaa fi jaalatamtoota YouTube chaanaalii kooti har'a dhaamsa tokkoon isinii dhaama warri YouTube chaanaaliitti jalatti argamtan yeroodhaan viidiyoo dalagee gadhiise hanqa dandeessanii viidiyoo san ilaalaa yoo ilaaluu baattan rakkoo maafi faayidaa jechuudha. YouTube'n sunis guddachaa deemtu warri YouTube'is yoo namni si hordofuu baate warra subscribe si godhu san warra si hin laalle si jalaa baasaa jira jechuudha. Kanaafuu akka nu jala hin baane hanqa dandeessanitti YouTube san laaluun dirqama isin irratti ta'a jechuudha. Kanumaan isinii dhaama barbaade gama biraatiin kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya warreen gaafii adda addaa na gaafachaa turtan viidiyooti akkamitti idiit gootaa akkamitti baakgiraawundi ta'e gurraattomsitaa akkamitti baakgiraawundi ta'e bareechitaa naan jettanii fi warri viidiyoo akkamitti adda mummurtee viidiyoo biraatti dabaltaa jettan namoonni hedduu waan kana irratti barsiisaa jiranii yoo bakka adda addaatti waan kana hubachuu dandeessanii jechuudha. Laakiin garuu waan namni biraa barsiisu irra taniin an barsiisu yoo sii galte tan namni taniin an barsiisu tan namni biraa sii galte barsiisu yoo sii galte nama hundaafuu haala adda addaatiin karaa adda addaatiin isin galtu jechuudha. Namnummaan waa hunda barsiisu hundinuu namnummaan feetuu viidiyoo adda addaa waan adda addaa barsiisu. Tanuma namni gadhiise xariiqa jijjiiree haala itti namaa agartu irra fooyyeessee waan san dalagaa jechuudha. Kanaafuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya anis hanqanaa mijaatti hanqanaa danda'ametti karaan danda'uun eesaan akka isinii galtu akka karaa kamiin obboleeyyan kiyya galtu viidiyoo tiyya akkaan itti idiit godhu viidiyoo tiyya akkaan itti baakgiraawundi isaa gurraatomsu akkaan itti baakgiraawundi isaa tolfadhu hanqaan danda'ametti isin garsiisaa jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya yuutuubii tiyya tana sabiskiraayib godhaadha. Sabiskiraayib godhuu caalaa laala waan hin gadhiise laala yoo danda'ama ta'e warri sabiskiraayib tiyya jalatti argamtan laala. Amma kallattumaan karaa barnootatti isin dabarsa kunuuti barnoonni. Amma karaa barnoota keenyaatti dhufnee akkasitti aappichi isa kana fakkaataa jechuudha. CapCut jedhama aappichi CapCut jedhama. CapCut isa argannaa warri jettan CapCut Pilistoorii keessa argannaa jechuudha. Pilistoorii irratti akka okkee goonee Pilistoorii keessa argachuu dandeenya jechuudha. Pilistoorii irratti okkee goonee CapCut jennee barreessinaa jechuudha. CapCut hoggaa CapCut jennee barreessinee isuma jalqaba isinii dhufsan irratti okkee goonaa jechuudha. Isin warran buufatin ammoo CapCut awwaan hin buufadhee jiruuf open godheetiin seene isin ammoo inni still godhadha open godhee hoggaan seene waan adda addaa isin gaafata alloo bakka jettu alloo godha seenaa an amma kallattumaan bakka hojii na keessa asirratti okkee godha waan akka idootan irratti akkattiin waan fedhe naaf fida jechuudha. Waan suuraa viidiyoo duuba kaa'uu yaanu san gartee suuraa barbaanne fudhachuu jechuudha. Bakka footoo jettu tana irratti okkee gooneeti suuraa viidiyoo san duuba kaa'uu yaanu san fudhanna jechuudha. Fakkeenyaaf giriin iskiriiniin tana viidiyoo madaalatti tanaan fudhadhaa jechuudha. Dhiifama viidiyoo daalatti tanaan fudhadhaa jechuudha. Isin tafeetan fudhachuu dandeessan waan feetan duuba gaara muka waan feetan duuba kaa'uu dandeessan. Aad goonee akka seennaa jechuudha asirratti. Akkana nuu baay'ee jechuudha. Erga kan nuu baay'ee akkana dheereffanne xiqqoo ni dheereffanne viidiyoo hanqa viidiyoon sun dheeratu dheereffachuu dandeenya jechuudha suura. Hanqa barbaanne fakkeenyaaf amma akkuma dhiiseetiin viidiyoo wajjin booda wal qixxeessa akkuma dhiiseetu mana ibduba deebi'ee overlay tajaajiltu tan irratti okkee godha overlay tajaajiltu tan eegas booda aad tajaajiltu tan irratti okkee godha viidiyoon fiduu deema beek amma viidiyoo irra bakka reefa suuraa footoo irratti okkee goone tana viidiyoo irra gabana deebifne asitti viidiyoo irratti deebifne amma akkanatti viidiyoo barbaanne an amma viidiyoo tanuma daqiiqa lamaa gabaabduu tanaaf fudhadhu tanumaaf fudhadhu viidiyoo aad godheetiin akkatti irra ammas viidiyoo gabana fida jechuudha. Aadi tanarratti viidiyoon teenyaat amma gabana nuu dhufte amma viidiyoon daqiiqa meeqa footoon daqiiqa meeqa wal qixxeeffannee laali akkatti harkifnee wal qixxeessine jechuudha. Wal qixxeessiin harkifne laala ni dheerate xiqqoo hin gabaabsa irratti na deebisa kono akkana wal qixxeeffan amma gama duubatti achi deebifnee jechuudha. Bakka jalqabaatti achi deebifneeti amma viidiyoo irratti okkee godhanne jechuudha. Hoggaa viidiyoo irratti okkee godhanne ideet tayyattu jettu jira ideetti tayyattuu barbaanna ideetti hunoolaa waan tan ideet tayyattu tan irratti okkee goona eegas booda isii tan irratti okkee goona jechuudha. Amma muruuf waan barbaanne waan hin feene irraa muruu amma suuraa muqayyafa gama tokko mul'ata viidiyoo tiyyatan gama kaan hin gidaara wayii mul'ata akkattiin gamaa gamana waliin butee irraa mura jechuudha. Amma kanattiin isii tan okkee irra godha jechuudha. Raayitii gama gadii jirtu tan agartanii laa tan irratti okkee goona jechuudha. Eegas booda akkatti nuu dhufa viidiyoo xiqqoo gamaa gamana harkifnee wal qixxeeffanne jechuudha akka fayyinitti.
akkanatti takka if duuba takka if dura bunnee akkanatti waan sanii wal qixxeessine jechuudha. Eegas booda baakgiraawundii waan akka suuraa namaa tana gartanii hime suuraa namaa tanarratti akka goona jechuudha. Waan akka suuraa namaa tanarratti akka goone amma viidiyoon jalqabee jira bakka takka lama jettee fartatti lakkooftu tun hoggaa dhibba geesse kunoo bakki tun hoggaa dhibba geesse kalaas viidiyoon teenya mi'a balmiyaa nu ta'a jechuudha akka ajaa'ibaatti nu tola jechuudha. Kanaaf hoggaa seef godhuu barbaadan itti seef gootanii xiyyaan akka xiyyaa san tuqxanii seef gootanii viidiyoo barnoota bareedaa irraa fudhatan jeetii yaada hojjetachuu dandeessan akka bitanitti salaam alaikum.